Waxabajjii 29 Qudus Neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Gamtaan Awurooppaa muddamni kaaba Itoophiyaa isa yaaddessuu ibse. Jaarmiyaan sun ibsa waxabajjii 27 miidiyaa hawaasummaa isaa irratti maxxanseen tarkaanfii TPLF balaaleffateera. Yeroo waraana Tigraay Itoophiyaa irraa qoqqobbii kaa'ee kan ture gamtaan Awurooppaa ji'a 2 dura deeggarsa Itoophiyaa irraa dhaabee ture deebisuu ibsee ture. Gamtichi ibsa isaa keessatti TPLF naannoo Tigraayitti mana maree ofiisaa hundeessuu akkasumas dirqamaan namoota waraanatti guuruu kan kaase yoo ta'u, tarkaanfiin sun waliigaltee Piriitooriyaa 2022 mallattaa'e kan sarbu ta'uu eereera. Qaamoleen waliigaltee sana mallatteessan mootummaa federaalaa fi TPLF waliigaltichi guutummaatti akka hojiirra ooluuf hatattamaan marii akka eegalan gaafateera. Gamtichi nagaa buusuuf jecha jaarsummaa bakka bu'aan gamtaa Afrikaa pirezidaantii Olusegun Obasanjoo geggeessaa jiran guutummaatti akka deeggaru ibseera. Beekamtiin seera qabu boordii filannoon kan irraa mulqame TPLF bulchiinsa yeroo mootummaa federaalaa filame diiguun ji'oota mana maree waraanaa dura filannoo injifatee erga deebiseera. Koreen gidduu TPLF bila darbe mana maree mootummaa naannoo Tigraay kan waggoota 6 dura filatame deebisuu hordofee manni maree sun pirezidaantii duraanii naannichaa Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el deebisee filateera. Fonqolcha mootummaa raawwachuun aangoo qabatee kan jedhame TPLF namoota dirqamaan waraanaaf guuraa jiraachuun gabaafameera. Dhiyoo kana jiruu fi jireenya akkasumas nageenya uummata Tigraay mirkaneessuu maqaa jedhuun labsii falmisiisaan TPLF labse dirqamaan namoota waraanatti guuruu kan eeyyamudha. Afayaa'iin mana maree naannoo Tigraay ምህረት Baree roobii waxabajjii 24 xalayaa biiroo haqaa naannichaaf barreessan keessatti seeronni labsan hojiirra ooluu akka eegalan ajaja dabarsaniiru. Namoota dirqamaan waraanaaf walitti qabuu irratti tarkaanfii TPLF eegale namoonni siyaasaa fi jaarmiyaaleen mirga namummaa gurguddoon kan morman yoo ta'u, jaarmiyaan mirga namaa idil addunyaa Human Rights Watch tibbana ibsa baaseen seerri sun hacuuccaadha jechuun mormeera. Caamsaa darbee gareen mootummaa naannoo Tigraay kan TPLF harka jiru nan kuffisa jedhuu fi maqaa mana maree nagaa fi jijjiirama Tigraay jedhuun of waamu magaalaa Finfinneetti hundeeffamee ture. Mootummaan US ji'a kana keessa miseensota TPLF fi namoota mootummaa Itoophiyaa gidduutti muddamni hammaatee waraana balaafamaa deebisee kaasuuf sodaachisaa jiraachuu eeruun qaamolee sana keessatti hirmaatan jedherra dhorkaa viizaa kaa'ee ture. TPLF dhorkaa viizaa Ameerikaan irra keesse sana akka qabeessa miti jechuun balaaleffateera. Tarkaanfiin Ameerikaa sun haala qabatamaa fi dhugaa Tigraay ilaalcha keessa kan hin galchinee fi mootummaa federaalatti gaafatamaa kan hin goonedha jechuun qeeqaniiru aangaa'onni TPLF. Embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru tibbana ibsa baaseen adeemsa nagaa Tigraay qaamoleen gufachiisaa jiran gochaa isaanii irraa of qusachuun tattaaffiiwwan marii nagaaf taasifamaa jiran akka tumsan akeekkachiiseera. Embaasichi dureewwan siyaasaa fi dhaabbilee siivilii mariiwwan siyaasaa keessatti hirmaachuu akka qabanii fi waliigalteen Piriitooriyaa walitti bu'iinsa waraanaa furuuf mallattaa'e guutummaatti hojiirra ooluu akka qabu irratti akeekkachiisa kenneera. Faransaayitti xiyyaarri kufuun lubbuun namootaa darbuun dhaga'ame. Baha Faransaay magaalaa Toombilaayinitti mudateen xiyyaarri kufee caccabuun balaliisaa xiyyaarichaa dabalatee lubbuun nama tokko darbe. Xiyyaarri siivilii mana barumsaa leenjii paaraashuutii tokkoffaa tajaajila kennaa kan ture buufata xiyyaaraa Naansii Issa'e irraa ka'ee utuu ba'ee hin turin kufee caccabuu isaatu gabaafame. Balaa uumame sanaan balaliisaa dabalatee namoonni achi keessa turan 11 lubbuun darbu miidiyaaleen gabaasaniiru. Namoota du'an keessaa 5 barattoota mana barumsichaa yoo ta'an 5 ammoo barsiisotadha jedhameera. Ministeerri geejjibaa Faransaay balaa suukanneessaa sanaan gadduu ibsee sababa balaa sanaa qulqulleessuuf hojjetamaa akka jiru beeksiseera. Awustiraaliyaan dhaabbilee teekinooloojii daa'imman umuriin isaanii waggaa 16 gadi ta'eef hayyama appilikeeshinii kennaniif adabbii maallaqaa dachaan guddisuu dhaga'ame. Bara teekinooloojii kana keessa daa'imman rakkoo fayyaa sammuu fi miidhaa biroo miidiyaa hawaasaatiin dhufuuf saaxilamuun isaanii dabalaa dhufeera. Awustiraaliyaan amma dhaabbilee miidiyaa hawaasaa seera kana cabsan irratti adabbii kaffaltii haalaan dabaltee jirti. Dhaabbilee uggura mootummaatu uffataniif adabbii doolaara Awustiraaliyaa keetila 45 irraa gara doolaara keetila 99tti ol guddisteetti. Muddee bara 2025 irraa eegalee biyyattiitti daa'imman umuriin isaanii waggaa 16 gadi ta'e appilikeeshinoonni miidiyaa hawaasaa beekamoon 10 akka hin fayyadamne dhorkamee ture. Garuu hamma yoonaatti daa'imman umuriin isaanii hin geenye appilikeeshinii sana fayyadinaan fayyadamaa akka jiran hubatameera. Sababa sanaan waltajjiiwwan gurguddoo kanneen akka Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok fi YouTube irratti qorannoon cimaan eegalameera. Seera haaraa fooyya'ee sanaan Komishinarri Nageenyaa Elektirooniksii Awustiraaliyaaf aangoo guutuu kennameera. Tarkaanfiin sun dhaabbilee teekinooloojii bu'aa qofaaf otoo hin taane itti gaafatamummaa nageenya daa'immanii akka ba'an ni dirqisiisas jedhameera.